Ashamaar kafuunee kabajamtoota jaalatamtoota keenyaa oduu galgal kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Oduu waliin anan wal kadirii duraan dursee hangafoota oduu. Manni marii dhalattoota Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatanii namoota miidiyaalee hawaasaa irratti haasawa jibbiinsaa geggeessan seeraan gaafachiisuuf sochii jalqabuu ibse. Miseensonni koree furmaata barbaadduu hawaasa muslimaa Badri Internaashinaal irratti hirmaachuuf Ameerikaa seenan. Amma oduu tokko tokkoon. Manni marii dhalattoota Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatanii namoota miidiyaalee hawaasaa irratti haasawa jibbiinsaa geggeessan seeraan gaafachiisuuf sochii jalqabuu ibse. Dubbi himaan mana marii dhalattoota Itoophiyaa Ameerikaa keessatti argamu obbo Amsaaluu Tsaggaayee ejensii odeeffannoo Itoophiyaatiif akka ibsetti manni marichaa mirgaa fi bu'aa lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa fi guutuu addunyaa keessa jiraatanii kabachiisuu fi falmuu fi beekamtii seeraa kan qabu akka ta'ee fi kanaan duras wixinee seera HR 128 jedhamu koongirensii Ameerikaatiif dhiyeessee akka hojii irra oolu godhee ture. Amma immoo jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argame kana deeggaruu fi jijjiiramni akka itti fufuufis ni jajjabeessina jedhe. Itti dabaluun manni marii dhalattoota Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatanii kun lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessa taa'anii haasawa dharaa biyyattii keessatti jeequmsa kaasuu kan sabaa fi sablammoota walitti buusu karaa miidiyaalee hawaasaatiin facaasan seeraan gaafachiisuuf sochii jalqabee jira. Yaalii fonqolcha mootummaa naannoo Amaaraa fi ajjeechaa qondaaltota naannichaa irratti osoo hin raawwatin guyyoota muraasa dura karaa miidiyaalee hawaasaatiin qondaaltonni naannichaa aangoo kan hin lakkisne yoo ta'e akka ajjeefaman dhaamsi jedhu lammiilee Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraataniin facaafamuu ture. Egaa dhaamsi jibbinsaa kun viidiyoo fi karaa adda addaatiin maqaa hoggantoota ajjeefamanii waamaa dabre booda ajjeechaan qondaaltota naannichaa irratti kan raawwatame tahuu beekameera. Oduu dabalataa miseensonni koree fala barbaadduu hawaasa muslimaa kora Badri Internaashinaal irratti hirmaachuuf Ameerikaa seenan. Dhaabbanni musliimoota biyya keenya Ameerikaa keessatti argamu Badri Internaashinaal waggaan kora isaa magaalota Ameerikaa kaabaa garaagaraatti keessummoota biyyoota addunyaa hedduu irraa affeeruun geggeessa. Kora bara kanaa Juulii 4 bara 2019 magaalaa Siyaatilitti geggeessuuf qophii isaa xumuree keessummoota biyyoota garaagaraa irraa affeeraman simataa jira. Haaluma kanaan biyya irraa walitti qabaman koree furmaata barbaadduu hawaasa muslimaa Ustaaz Abubakar Ahmad, Ustaaz Ahmaddiin Jabalii fi Ustaaz Badruu Huseen Ameerikaa seenanii jiru. Ustaaz Ahmaddiin Jabal kora bara dabree irratti akka argamu affeeramee imbaasii Ameerikaa irraa hayyama waraqaa imalaa dhorkamuun ni yaadatama. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota keenya oduu yeroo kanaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanumaan raawwata. Viidiyoolee keenya laayik gochuu yaada keessan ibsuu hin dagatinaa. Viidiyoolee keenya sheer godhaati. YouTube chaanal keenya kan subscribe godhuun subscribe godhaati. Qophiilee keenya asirratti gadhiifamu akka nu hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Waa'ee mobaayilaatii fi oduulee faayidaa qaqqaban ciccimoo asirraan isiniif kan gadhiifnu ta'a. Nagaan nu tura.